Jirra jirtu hordoftoota chaanaala Oromoo Love Status. Ani piyaarii eegaa jaalaltii maali waan jiruun qabadheerra isinii dhufee jira. Hanga xumura qophii teenyaatti nu wajjin turaan afeerraa keenyaa like, share, subscribe godhuu hin dagatinaadha. Gamanumaan kara qophii teenyaatti isin dabarsaa. Jaalaltii maali? Ilmi namaa kun hundinuu jaalalaa fi hiika adda addaa qaba. Gariin namaa jaalala jechuun nama wajjin jiraachuudha jee yaada. Kaan immoo nama wajjin jiraachuu dhabuutu jaalala jee yaada. Waan hoggaa nama san biraa deemee qofa nama yaaduuf. Tokko tokkotti nama wajjin haasa'uu fi nama san yaaduutu jaalala. Tokko tokkotti immoo namaaf boo'uutu jaalala. Dhugaa dubbachuudhaaf kun hundinuu jaalalaa miti. Nama tokko yeroo jalqabaatiif waanuma sitti toleef miira dinqisiifannaatiin kan laaltu yoo ta'e nama san numa feete malee hin jaalanne. Sababni isaa waanuma sitti toleef dinqisiifatte jechuudha. Silaa namni san sitti tolu yookiin sitti bareedu baate battaluma sanitti jibbuun kee beekamaadha jechuudha. Haala kanaan. Saniifuu kun jaalalaa miti. Fedhii yookiin hawwii nama saniif qabduutu jaalalaan sitti wal fakkaate malee. Nama tokko lafumaa kaanii bareedina isaatiif yookiin waanuma nutti toleef kan feenu yoo taate kun fedhuu yookiinis jaalaleejaa kan jennuun san taha malee jaalalaa miti jechuudha. Sababni isaa nama biraa kan nama san caalaa bareedu yoo agarre dhiisnee waan ammas jaalannuuf jecha waan akkanaa kana barraan laaftutti dhiisuu hin dandeessu. Sababni isaa jaalala jechuun waan haala kanatti fudhatteef jecha haala kanaan miira hoggas nama sanirraa si qabee jiru malee yaadaa fi fedhii nama sanii hubachuu hin dandeessu jechuudha. Guutummaatti osoo kee tahee waan hawwituuf jecha haalli kun of jaalannaa kee malee nama akka hin hubanne si godha jechuudha. Soo jaalala jechuun kana immoo dhugumatti nama tokko fedhuudha. Jaalala jechuun kan hoggaa nama jaalattu san agartee yookiin wajjin jirtu sodaa takka malee firii taatee akka qaama keetitti ilaaltu. Ammallee niin harkadha itti ifitti amanamummaan kan yaadduu fi miira si keessa jiru isa keessatti illee kan arguu dandeessu jechuudha. Jaalala jechuun tan jalqaba sirraa kaatee nama ati jaalatte sanirratti illee uumamuu dandeessuu fi namni sanillee qaama kee tahee galgalaa ganama si caalaa itti si yaaduu jalqabu jechuudha. Nama tokko wajjin tahuu hawwuun jaalalan ibsitu. Jaalala jechuun nama saniif gammaduudha. Tasgabbii nama sanii fedhuudha. Waan bareedduun hawwuudha. Bakka bareedduun fedhuudha. Milkaa'ina isaaf hawwuudha. Jalqaba hanga dhumaatti bakka qulqulluu isaaf qabaachuudha. Kabajuu fi garaagarummaa yaadaa jiru fudhachuudha. Yaadaan deeggaruudha. Yoo gargaaruu hin dandeenye immoo milkaa'ina nama saniitiif gammaduudha. Nuti bara usneetuma jaalala awwaallee hawwii fi fedhii yeroo gabaabduutiin maqaa jaalalaa moggaasutti jirra. Tanaaf namni tokko jaalaltii hin jirtu dhabamtee ja'anii harkaa fi dhageettii jaalalaa irraa cufatanii bira. Akkuma durarratti ibsine san jaalaltiin maal akka taate addaan baafachuu dhabuurraa kan ka'e maqaa jaalalaatiin nama hubachuu dhabuu fi onni namaa cabsuutu jaalala bakka bu'aa dhufutti jira. Kanaatu jaalaltii baduuf sababa tahaa jira. Namni hoggaa addunyaa tanarra dhufu waa lama keessaa takkaan guutameeti akkasuma ammas lama keessaa takka dhaloota dhaalchisee dabra. Lameen sunoo maali yoo jette jaalalaa fi amala badaadha. Gorsa obboleessa kiyya obboleettii tiyya of tahi ati immoo gama keetii waan hunda laaltee hin burjaaja'in. Hanga dandeessitti nama gaarii tahi argami. Xiyyeeffannaan kee waan itti jirturra haa ta'u. Galmi keessiif haa milkaa'u.